إن شاء الله يا رب جده باتي جاتور ببودا الشرور جاي الشرور ماموش والله سيبوا لمس لكردي تفسوي دي إن شاء الله أما قويا سليم قويا سرپرایزing قويا سدي بودا إن شاء الله نتقالي sadarkaa keenya dharakannee sadarkaan keenya kana isini gabboe malee nuti sadarkaan keenya olaanaa nama biliyeenarra erra nuti sadarkaan keenya ol kaadhaa jechuudha. Dhiin guddifannaa isiniin jedha. Kanuma malee dhimma biraa dhimma jaarsa kiyyaa keessa nama tokkollee hin galchu. Kanaafuu balaan itti abuu jettee kaabaartee rakkoo sodatte balaan maatii keetta bu'u anaaf abbaa ijoollee kiyyaatiin hin jaaladha. Sigalee balaan sumatti abuu kamaatii baraatisa abaarte jechuun ilmaan kiyyaa abaaruu jechuudha bara. Jolle baale jaalatte dhabde kanaaf akkasidha jette atuyyuu nama isa jaalatte dhabedha yoo naa yaadde dhuftee keessan nagaafatta malee maal jechuudha ilma namaa anatu isa miidhee isan na miidhee waliin jirraa waliin hin jirru hin beektu si galee dirqama waan ana biratti isa arguu dhabde qofa isa abaartee yeroo ati poossotti maal si godhe akka keessarraa nyaate isa yoo jiraatu rakkoon qabu sun isin hin galchu bakka fedhe yoo jiraatu. Kanada guyyaa tokkoon deemu osoo ta'e nuti maal godhaa jirra silaan deemnu. Namni waan nyaates waan dhuges homaa hundayyuu miidiyaa kanarratti bakka isinii bidee babbaasee asiin nagatee bee achiin nagateetti balaa rabbiin habuusuu ijoolleen baalee baalageedha. Silaayyuu nuti osoo sitti ijoollee baaleetti heerumte aneessa ta'eyyuu biyya kiyya namni beeku jiru beeku ijoollee baaleetti rabbiin maaliif balaa buusa. Anaaf abbaa warraa kiyyaatiin jaaladhaan yeroo isaan akkas jedhan isaaniif nama badaa ta'uu danda'a anaafuu nama badaa ta'uu danda'ameef ilma namaati garuu ammoo abbaa warraa kiyyaa ilmaan kiyyaaf qaaliidha. Isaan riippoortiin irratti godhan hundaa oliin isin maxxansuu danda'a garuu ammoo warri kaampaaniin tiktookiin maqaa namaa siin baasu namni wal dhaba jedhanii eenyummaa namaa tiikilii isaanii isin hin baasan jechuudha. Viidiyoo isaan irratti riippoortii godhan viidiyoo kan koo qofa. Osoo kan daa'imanii irratti riippoortii godhanii meebi wanti dogongoraa wayii ilmaan waan dogongoraa wayii ni jira saniif kaampaaniin tiktookii riippoortii godha. Asirratti wanti naan haasa'u dhimma ilmaan kan kootiin wal qabate waan kanarra wallaahi ani waan kanarra argadhuuna kan ilmaan kee guddifadhu. Ka fayyaa qabullee hin qabnellee asirra taa'ee waa meeqa haasa'ee afaan baalagee waa meeqa jedheeti garuu. An haalan keessa jiru kabajaa uummata Oromootiif jedhee uummanni Oromoo meebii haalan an keessa jiru yoo itti ibse rakkoo kiyya waa baay'ee bu'aa jireenya kiyya yoo itti ibsachuu danda'ani waan jedhamu kophaa kan komataa kiyya qaqqabadhee ilmaan kiyya guddisan waan asirraa argadhuun jechuudha. Har'a biyya baqaa keessatti ilmoo afur guddisuun hagam tokko akka ulfaatu yaa'u rabbi makama nama uumee fi ka dhugaadhaan miidhaa haadhaaf ilmoo beekutu beekaa jechuudha isinii galee. Garuu har'a isin hojii kiyya jettanii ka duraanillee narraa gubdanii kanallee namooti baay'eetti manan kaampaanii tiktookii maal balleessee narra guba badii maalii qaba akka nama asirratti baay'een caffaru waa dhugaa jira asirratti wanni anaa ta'u dhimma ilmaan kan kootii qofa isaanii akka waan an ilmaan beeksisa mastaawoqaa ilmaanii godhaa jiru ilmaan akka kan koo hin taaneetti godhaniiti ka isaan riippoortiin irratti godhan. Kana ammoo ulaagaalee isaa akka ilmaan kan koo ta'ani daa'imallee akkan asirra baasuu heeyyamu waan hunda ulaagaalee isaa guuteeti kan bane amma ammoo viidiyoo kan koo viidiyoo jaha jechuudha viidiyoo jaha tokkoffaa maqaa haadha shanee ka jedhamu kana warri gara poolotikaatti fudhatanii sinii galeemi poolotikaa miti ni beeytu ana maqaa kana Oromootu naa baase sinii galeemi poolotikaa miti daa'ima shani ka rabbiin naa kenne daa'ima shan keessaa tokko amriina jalaa ta'e. Nigale yoo ilmoo tokkoon yaamame ilmaan sadan sun meebii natti haadha Useen jedhamuu hin danda'u ilmaan afur qaba. Moo yeroo tokkicha haadha Saalaa haadha Useen haadha Nuuraddiin haadha Zeenii jedhamu kanaafuu haadha Shanee jedhame. Malee garuu namni baay'een gara poolotikaatti nama fudhate faatu jira. Poolotikaa keessaa harkaan qabu namaaf nama wal nyaachisuu keessaa harkaan qabu ammoo tokko keessaa garuu ani bakka wallaahi. Video san hunda isaatu meebii tiktookiin naan heeyyamu ta'a yoo ana asirratti isinii maxxansa isinii galee namooti tiktookii kiyya tiktookii miidiyaa gaafa guddifattu aarsaa meeqa kaffaltee bu'aa bu'ii meeqa keessa baatee ijoolleen gabbannas fakkaata kaati miidiyaa guddifattu gaafa an ka'ee asirratti dhimma miidiyaa dhimma tiktokii kan gootii haase maal asirratti saadii
دمي فرديني ربي تي أكسيتين بوسورة دعاء ربي كي يقول ديس بويتك كي يفتتين أسرة فمالي سنغالي أنا دمي أنا سرتي هاسو يوانو في كان قوتي دمك يهناسان إما الموكي يو في كان قوتي ناسان إنو ناسا تايي كابينيا غها ويو سوكا بار سجمر وانتي أسرة dubartii kabajaan naamaluudha silaa homaa wanti asirra baasee asirra naasuu jiru mataa kan koo qabadheetan ilmaan kan koo guddifadhaa jechuudha. Garuu ammoo jireenya tahammaatu hunda keessaniifu warra TikTokii kiyya duraanii narra gubdan illee ani isin beeka rabbi isin beektii quuftanii yookaan koinii 10 yookaan koinii 5 argatanii sun isiniif guyyaa iraata keessan tokkittidha. Angaruu wanti nan kanarra argadhu waan ilmaan kan koo ilaa idimee ittiin guddifadhuudha. ربين جيزاك يسنسني فكفر بسيفو أمني كن أمة سجالة اللي تفهم تيجي أمة سجالة اللي تيجي بان كان لما يوم بيجي قبة ميدمتا أمني كيو أما أمني ميلين الجهات ما كيو خسبيه كته هي ميلين الجهات ما كن هر سجالة هر سجالة شو منو بورنوسي جباني بورن لا يسيب أكثر ما جباني تفهم يتل لالين إنسان يجي ما تكاسي توما تكيني كنا عمله بينا سيقولين اوكي عندنا ما في بساجر بيته نجلا دفني مالي اورومو داب ديسه مالي وان انتاني نجلا بوتو بيته نتي افان اورومو كانتي ارسابا يكفل ابو يواي يريب مره كانتني بتني اورومو فزلت امتا كان هو اغربو اورومو خيسا نمني امبيكو نمو ملما اكس مكا سيدهم بربادو نمو ملما نمني لما سديه سوري كيرا كاسه الرب الله بيجي كيسا سنة بود نمتك ندبس نمتك بيكم هريوتا كي يقول كي ابن كوفا يو ساوان كي يوان انتان دبس كوفان غافتو دنت عملي نمكان نمو جنان نما نبي نما كسيو لي نما غرافان ناس ريت ميدامان سي إذا كان قبض أنما سبي أبو شن مقاسي يا مدندا أول بالميديا دا وري كومنت هو مراجع أزوج بعد قال كان نقول له أنتوا بعض بتشوف أفلي في سايلس بريسة تريا ولين هذا فيني يجوا مال قبض أبتني وأنا كنا هاسا يعني ثاني مالي نما أكا يجوا عن كرور أمة كنا يم بكسرت بين بيت أمة الميديا كنا إنسان كبر بعدني كسرت يروح بكون نادا سرت راهي سوبر بعدني فاني تاب ورني يوكسيد غرني أما سامبر يو نما سيدي غردباني سيدي غرم ديتا ये बोलो कि बनना चाहिए हमने जरा कोई भी वक्त अनबर अनिले उम्मन को बस शक अंबर इला माल दीता जर्बी अब साउ तहरा जरम दीता नद्दा वलनी नजर युवा उम्मन ने अजीज रनी दुबारा मुसबना जरा नद्दा वलनी तो बाहर जिरान हम ब्रास नबिल अबू माल लगा जरा जवारी नजीसनी अम्मस लक सोबांज अम्मस नबिल नम लमा नम सदिगा तो माल ताबेता तकीन नकेस उमायकी हागा दगे जना kan la duk male na dogon gurfiye ki digale shakki braka tagal ki